fuunee jirra jirtu uummata qashtii akkam fayyaa keessanii ani saara dhufee jira ammoo viidiyoo addaa tokko isinii qabadhee dhufee jira warroonni gizee ho'aa kana isin rakkise uffata akkana uffadhaa laala shiitiin kun akkuma nama qullaa deemutu jechaadha yaani sittiin ulfaatu sittiin ho'uu sin dadhabsiisu keessattuu shamarran mana madaamii hojjetan yeroo ho'aa kana shiitii fayyadama baay'inaan shiita babal'aa kana uffattan waan barbaadan hojjettanii isin ittiin cimuu jechaadha. Egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo baay'ee na ajaa'ibee tokkodha. Suuraa isaa irratti nama suuraa isaa irratti argitan kuni mucaa kana xiqqeenyaan Afrikaa irraa fudhattee dubartiin tun guddiste jedha mucaa kana. So mucaa kana guddistee gaafa inni fuudha ga'utti ishiin immoo dulloomteetti Afrikaa irraa kan fudhattee guddistee ishiin warra faranjootaati. Mucaa gaaf kan ufuma sargii gootee fi qulfii makiinaa akkanatti anxalaxalteetti kennite. Ufumattee rumte jaartiin jechaadha. Amma immoo uummanni keenya tokko kooppii wayiin argi Itoophiyaa keessatti illee wanni Itoophiyaa sun gaafinatti ta'e garuu dhuguma akkas immoo jarrite girootaa jechaadha. Fakkeenyuma isaaniin hojjetamee seera uffannaa gaa'ilaa godhanii waa hunda guutanii dubartiin jaartiin guddoon takka mucaa wajjin harka qabattee deemti. Ageenii guyyaa millaashii illee uffannaa biraa uffatanii waliin jiran jechaadha. Asirratti jarri Itoophiyaa kun Photoshopidha moo dhuguma mee namni irraa hubattan jara lachuu suuraa isiniif ka'a kun dhuguma miidiyaanoo addunyaa nurraa gabaasa turte kan Itoophiyaa san immoo naagaloo didee gaafinati ta'e. Viidiyoon kanarratti maal ibsuun barbaade beektan ijoolleen keenya umriin keenya deemee kana booda eenyuun nu fuudhaa eenyutti heerumna baqqaan heeruma malee akkuma dubartoota araboota manatti hafan kan akkasitti hafuu keenya ilmoo malee hafuu keenya warri jettanii fi carraa siriibaniira viidiyoonni kun jechaadha. Ciidii maanguddoon kun dargaggeessatti heerumte kuni carraa siriibaniira jechaadha. Shamarran amma heerumee warri singil laayivii jiraachaa jirtan yaadda'ina makiinaa qabdaami furtottee akkana goonan ka fedhee dhufee si fuudha mucaa waggaa 16 iyyuu yaadda'ina. Dhugaa na ajaa'ibe waa'ee gaa'ila sanii baay'ee tokkoon dinqisiifadhe. Kanaafuu shamarran keenya gaa'ilan godhanne hagawoona wanna takka yaaddoo keessan galina asaa igbaashu ishite asaa baa igbaashu xankirishina siri makiinan giji beetuun giji kaza baraasuu imaxaal ሰውየው yaa amlaakee nama kolfisiisas nama gaddisiisas bakki itti nama kolfisiisu mucaan fe garuu dirqiitti ta'e natti fakkaata malee jaalatee fuune mucichi. Maaliif gaafa jennu mucaan fuula isaatirraa gammachuun hin jiru. Sireesii akka hin boo'ee bakka tokkotti bimaa buusee boo'eera viidiyoo keessatti ilaaleen ture sirriitti hagadhuma hin boo'esii. Tokkoffaa gammachuu gaa'ila godhate ta'e tokkoffaa haadha tiyyattiin heerume kan jedhu ta'e ani waan saanaan gallee ni boo'e. Bakka tokkotti garuu qulfii gaafa itti kennitu boo'ee fudhate qulfii sanillee fuulli hin ifne. Garuu inni yoo tanamee faaxeen takka jalaan haayettiini. Silaa jaartiin kun hin duutii isheen duutee qabeenya kanaan isaaf mallatteeffama. Inni immoo kabiraatti fuudhuu danda'a. Hingoyyoominaa faaxoonni teenya carraan akkanaan argama jettanii ati dulloomtee isatti dargaggeessatti heerumte inni ganaa jiraata. Asitti dadhabdee qabeenya kee kana itti dhiiga kee gootee fiddee hojjettee fiddee dhiira itti fuudhu sun dogongora laala. Sanuu ijoollee of nama ofii gadi nama umrii keetiin madaaloo ta'e haa ta'u qixxee duutan waan ta'e hooluutanis inni itti dhabu. Yaa Rabbi. So akkas jechuun barbaade faaxonni keenya. Yeroo baay'ee viidiyoo sanii karaa TikTokii muranii poostii godhanii amma mucaa wajjiin rafamuu hin dhiisaa namoonni jedhee gaafatus jira. Sintu wajjiin rafaa firee isumatu wajjiin rafaa maaliif fuudhe? Garuu immoo fuuni akkasiisuun fuudha osoo hin taanetti fuudhamuu jedhama akka hin beekutti. Ishii fuudhe malee inni fuune kaa maaliif isatu ishii hojjettee fiddee qabeenya kana hunda fiddee bakka makiinaa qulfiitti kennite qubeellayyuu ittiin kaawwanne makiinaa qulfii itti akkana gootee kennitee fi harkii godhatanii
Yataabbaatu mushurriitu mushurraan hojjechuu bichaadha. So wal fudhatanii galan jechaadha. Itoophiyaan ta'e immoo kooppii irraa gootee itti fayyadamaa jirti yeroo ammaa kana. Kooppii fayyadamina please. Hoo dhuguma wanni akkasii garummaan kana dhibee bakkinani wanta akkasii na dinqisiise. Itoophiyaa keessatti dubartiin waggaa 76 hojii hin dhaabne jedhee warri koomentii irratti barreessan tuna kolfisiise. Kabiraa immoo maal jechuu barbaade beektu? Nuti dubartii sunuu ni deesse, ishiin kunis ni deessi namoonni jedhanii jira. Ati deesseef ani da'uu dhiisuu danda'a. Ani da'eef namni biraa da'uu dhiisuu danda'a. Suni carraa waaqati malee fedha namaatiin wanna raawwatamu miti kun. Wanta hin jirre irraa, wanta lubbuu hin qabne irraa, bishaan irraa waan isi uumeef hojii isaa dinqisiifachuudha malee wanni godhamu hin jiru bakka kanatti. Jasti garuu mucaan baay'ee gammachuu qabu. Ka Itoophiyaa san garuu namoonni hubattani ibsa naa kenna suuraa isaa asitti ni maxxansa. Garuu namoonni dhuguma sinii galee dhuguma mucaa sunii fi jaartii sun wal fuudhan taanaan na ajaa'ibe. Itoophiyaan kooppii gochuu jammartee moo? Deebiin mootiibba kana dargaggeessi ganna 30 ulfaa'ee jedhan. Kan ulfeessite dubartii Hindiitii jedhan. Hindee. Bara maal ta'aa jira dhaloonni garuu? Kinoo Itoophiyaa keessatti kun immoo kan hojjetamaa jiru diraamaan kuni. Namni tokko akkamitti dhiirri ulfaa'a? Tokkoffaa dubartoonni ulfeessuu barbaadan jedha kinoo doktorri tokkollee viidiyoo hojjete. Barichi bara dhumaatti dhugaa nama sodaachisa. Waaqayyo arjummaa isaatiin nama mil'atu malee. Doktorri tokko maal jedha? Dubartoonni dahuu barbaadanii ilmoo barbaadanii dhiira ulfeessuu barbaadan wal qunnamtii saalatiin alatti gabaabumatti kallattiidhaan mana yaalaa dhuftanii fedhii dubartii keessa jiru fuunee akkasumas garaa isaa baqaskinee karaan dhuuratiin garaa isaa keessa goone wal hormooniin kun argatee ilfaa'uu danda'a kan jedhu jira. Kan ajaa'ibe achirratti tokko. Kan ajaa'ibe maal isinitti fakkaate? Dubartiin kun dhiirri akkas hojii akkasii hojjetu kun hojii seexanaati. Sijjammari dhiirri tokko maatsanii ilmoodhaan qabatu yookiin gadaamessa bakki ilmoon taa'u garaa dubartii keessa jira malee garaa dhiiraa keessa hin jiru. Fedhii dhiira dubartii fuudhanii dhiiratti yoo dhaqan bakki keessilaa gadaamessi dhiiraa hin bal'atuuti. Hanqaaquun qophaa'u gara alaa baha malee garaa keessatti wanni taa'uuf hin jiru. Akkamitti waan akkasii hojjetan uummanni Itoophiyaa? Dargaggeessi kun ulfaa'ee jedhanii waa baay'ee haasa'an. Taa'e safuu maaliif cabsa dhaloonni keenya? Maaf dogongorraa? Maaf waaqawwaa walitti buuduuf jenna? Amma fakkeenyaa fi waangilaa Maatiyyoos irratti dubbatee jira. Kun ciniinsuu isa jalqabaati kan jedhu. Waan ciggisiisaa kan hojjetu saalila wal fakkaatan akka wal fuudhuu danda'u. Mallattoolee bara dhumaa kan jedhu sun waangilaan dubbatee jira jechaadha. Wanni waangila irratti dubbate sun ifa bahee hojiirra oolaa jira dhugaa. So dhiirri akkamitti ulfaa'a? Namoonni waa'ee ulfaa'uu nama mucaasan irratti illee yaada keessan qabdan, hubannaa irraa qabdan nuuf ibsaa. Tokkoffaa kana jechaadha. Kan biraa immoo maalan jechuuf isinitti fakkaata? Kana waa'ee Tigiree mucaan Oromoo Itoophiyaa jechaadha Oromoon jedhee. Mucaa Itoophiyaa kan ta'e lammii Tigiree dheengadda gaa'ida godhatee akka mucaan biyya Faranjiititti ilma Afrikaa guddifattee lammii Ugaandaa kan ta'e guddifattee ofiitti heerumte san akka fakkeessanii jaartii guddoo qaadhimatee wal fuudhan argine. Maaliif akkas ta'a? Itoophiyaan enerjii sammuu isheetiin kalaqxee hojjettu qabaachuu qabdi malee kooppii gootee hojjechuu qabdu neefar. Nuti ka beekuu qabnu hindee. Kooppiillee yoo ta'e akka diraamaa ta'e diraamaa jedhanii beeksisuu qaban garuu gaa'ila jedhameetuma sargiin daggabamee uummanni hoo jedhee jira yaa'e. Kazaa xurataa baasee natti fakkaata akkanatti hammatee akka kataatu fudhatee gale mucaan. Inni Itoophiyaa sun garuu gammachuu qaba fakkaata fuulan guurre. Inni kan biyya alaa Faranjii santu fuula guure malee boo'eeyyuu malee makiinallee argate kun makiina sin arganne garuu shamarran keenya immoo abdii ofitti horaa inni heerumtanii yaadina dhugaa. Namoonni umriin keessan deeme namoonni umriin keessa waggaa 40 olii 50 olii 60 olii taatan finoo waggaa 80tu heerumaa jira waan ta'eef homaa sin yaaddessin dhugaa sin yaaddessin abbaa barbaadan maraxattanii heerumtu garuu tana qabaadhaa. Kun jiraannan
Waan hin jiru. Ima xaalissoo baraasoo gisee. Ayyoo. So akkasiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffataniif waan nafaana turtaniif galatooma viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha Please Oromoo kiyya uummata baay'een jaaladhu chaanela kiyya kana na cinaa dhaabadhaa na jajjabeessaa share naaf godhaa warroonni ilaaltanii ofii keessan bichaadha ilaaltanii baatanillee hiriyoota keessan biraan gaha gara fuula duraatitti chaanelli kun gahee isaa isinitti himeen ture kana durallee gaheen chaanela kiyyaa akka rakkattoota qarqaaruudhaaf kireetii godhameedha. Gaafan biyya galee channel kun akka guddatuun barbaada ittiin rakkattoota qarqaara jedhee kan kireetii godhuyyuu kaayyoon kiyya isa kana malee YouTube hojjedhee ittiin uffadhaa ittiin nyaadhaa ittiin mana ijaarradha jedhee karoorseen beeku ani yoo YouTube kanarraa milkaa'ee rakkattoota qarqaara jedhee karoora qaba waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu nama rakkataa biran darbu waan hin ta'eef waadaadha kun isiniif garuu hundi keessanuu chaanela kana gahee isaa hiriyoota keessanii ibsaati. Chaanela kana share namatti godhaati akka subscribe godhanii akka biyyoon keenya dabalu akka vaalaariin viidiyoo keenya namoota baay'ee bira qaqqabu nu godha gara fuula duraatitti gaafa biyya galle immoo viidiyoo namoota rakkattoota qarqaarree gara keessan finna akka isinis irratti hirmaattanii qarqaaruu dandeessan. Kuni waadaadha gaafa biyya galle kaameeraa bitanneet sinitti mul'isna waan biyyi keessa jirtu rakkataa maal akka keessa jiru biyyi keenya maal keessa akka fakkaatu abdiidha. Kana gahuudhaaf garuu amma jajjabinna keessa nu barbaachisa. Vaalaariin mana keenya akka ol ka'u viidiyoon keenya akka hiriyoota keessan bira ga'u share godhaa karaa YouTubetiin karaa Facebookitiin chaanela eebbisaa entertainment chaanela sabaati waan ta'eef uummanni Oromoo na cinaa dhaabadhaa isiniin jedha. Galatooma waan hordoftanii fi viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti turtii gaarii share like comment gochuun hin irraanfatina yaada qeeqa komii adda addaa qabaattan balballi booksii keenya yeroo kamiyyuu banaadha yaada keessan ergaa dabarfattan yoo jiraatillee koomentiidhaan maqaa keessa faana hoo maqaalee dhaa'uun barbaanne nama akkanaati wanta akkanaa akkana qarqaarramu akka social mediaatti naabamuun barbaade namoonni jettanii soo jiraattan koomenti jalatti nu barreessaatii karaa keessa nu qunnamsitanii faayilii isaa guutuu nutti himtanii isiniif ibsina galatooma.